Sayin qabame waan isin jettu tana it's not a big deal akkas waan guddoo miti yartiyyaani afaan oromooti bakko amma afaan arabiyyoo naa himte malee afaan ingiliffaa kanatti wallaahi laazim naan galu waan guddoo gootu oromoo sanii miti gaayoo akkasuma taate waan ati akkana guddoo gootu guu ibsaalleen akkana taate jedhu wanni faashina agas garsiisuun sun is no problem anuun hin fedha agas. yes warri biyya faranjii jirtan numa feetan wallaahi laazim مالك numa هو feetan كارم لتا هو لالو فيتي مالك جوجل خيسة سنتين لالي ويب سايت جولي اللي فرنجي أورومو تيسير Lakki راوني tago ودجرا مالك هو tago أورومو تلالتا ستيسي tago ويب سايت نجرا meegaa gaadhugaa dubbanna amma as gabbaa maal irraa dhooyfatta yoo garsiiftan akkana yoo laalle eenyu garsiiftan ka biraa agarsiiftanii jira yoo nuti laalle. ديما نما كخيتي إنو كرسيزا مي ديمي جوجل لالي ترى Okay, tagarsiiftu nurraan tuqina ati ta'ee dhooyfattee obboleettiitti jagala. وبليتين تي أنا قرسيف تو ما نم في النريت كستانا Dhuftu ani yoo isiin ajaa'iba وبليتي qabattee يا si بليتين garsiiftu. تي جارم لتا Eh? وبرب Ambari ماجي ربي سخلنا بليتين لالو بربانا مي بليتين نوفيتي laal ibsa obboleettiin tiyya ifirraa taatee fi waan kana itti ني isitti أمانسي amantee نرقوك si أبو ني garsiifte. أمانسي والله ني أمانسي Amansiiftee anuma ني achitti أمانسي amansiifte malee ammaali wayin ati هيا fide wanni بكاشين جرتو بالبلا شيء تكاولا كوزشين أخن إيه anuma خلني achi barbaadadhu malee ما ammaaltu دي naan مسيجي ga'e. شي بربادة Hayi. ما دي إيش Hayi جي deemte obboleettii gaara mul'ataa jee asuma jalaa hojii achuu maltii haasi keessaan si dubbiftu ati dandeessee akkas goonaan ani humaa takka irraa hajaan qaba obboleessoo. والله Garuu ديغان قبضو تشوات dhiiga maaltu fide miidiyaa irrattii fi namni akka fedhe. obboleettiin ta'e hogguu akkana teessi ati dhiiraa miti jechuudha. Ati obboleettii ta'e ustee Oh halal my taate. God obboleettiin tiyya No, hiree no, no, tell you, oh my God, murteeffachuu mirga I qabdu tell you, it's true. dhageeffadhu. Obboleettii tiyyaa miti intala tiyya maan taane mee isin wayin isinitti hima dhageeffadha. Intala tiyya taanaan umriin isii hin daangessisu taanaan waan feete godhuu mirga qabdi. No. Ni feetaa fi waan san ni feetaa fi hin feetu waan biraati. Garuu waan إسرائيل أما مي فكينيا فاجنو جارم warri miidiyaa kanaa dhiiraa barka kannaa wallaahi آه billaa hundi isaanii dhalaan gaan wallaahi laazim ka rabbiin na shaayidaa أما na dhoolan تاتي مي isaanii بليتين تيتون أنا أرجع قولي مال ست رقم جارم تاتي ammoo إيه تاتي إنتاني بليتين تيجي كاسم قوتون جن تاتي قوت hin jenne bar hin gootu hin jenne bar ibsa akka أيه malee na hubachaa jirtan isin. أيه Dandeenyaan godhi isiin waan saniin ifitti qaanfachuu baattee isii taatee miidiyaa irra dhuftee waan ati gootu goosifnaan ati waan san isii irraa taanaan godhuu mirga qabdaan sin jechaa jira. أتي مال ست رقم واي مرجع خياتي مترون سن مرجع Ani moo إيه awwaan adda gayamu gaasun tabiraati san sun waan biraati. Maasi dhagame meessan bichaa nu ibsi. Wanni dhagahamu mirga iseeti. That's it. Really? warumaa galattuu sun tabiraatii himee jira bara Oh wanni itti my dhagamsii gosh. galee takkaa if dhabamsiisudha takkaa if saqqaludha yeroo sanitti murtee inni fudhatu takkaa ishii dhabamsiisudha tana riili akkasuma jira maaliifi ibiddi kanuma irra bu'ee gubaa jiran wallaa ibiddi kun kanuma irra bu'ee san guba maaliif akkana taatan si gisee waan obboleeyyan keessatti hin feene mataa obboleetti nama biraatiin maa feeta tarii nama miyyoo tanarraa wanni natti dhagamu obbolee hangafa ta'uu ishiiti takka tarii namni kun hangafa obboleessa ishirra xiqqaa irra guddaa hin qabdutti hin biyaa bakka. Tarii lubbuun hin jiran tarii ishii jirtus hin beekan bakka waan akkasiiti malee osoo obboleessa tokko jiraate boo jara keenya bari nama dhagamte bakka nuti hundi obboleeyyan ishii Amma yoo asirra waa hedduu dubbanne waa hedduu gaddii gama. Amma waa'ee akkanarraan yoo xiinxalle waa hedduu gaddiina. Waan isin quban qabne hedduutu jira. Asan amma dubbachuu irra tuuji yoo useetu irra jira waa hedduun balleessa waan ta'eef use. Gara mul'ata kunis safaree jiraanis. Ati faayidaan qabdu muraalis ati. Maan fuunati gara mul'atamee dubbii qoraachii. Ganaa taphadheen kun buleessu maal haasofta? Dhalaan taphattaan fuutu takka. Hayi kudha takkaan hin taphadha ganaan Oromiyaa galee kudha takkaan. Ati dhiira yoo taate maaliif faranjii irraa akkanatti hin taphan? Deemtee Oromiyaa miskiinoota achi Honestly taphan. speaking ani faranjiin fedhu wallahi amma dhiifama. Why Ooyi you don't speak? gaara mul'ata. Hin fedhu. Siisa kaadii walumaan arge. Ana an faranjii biitan keessa jiru. Irra qabeetin waraabee viidiyoo gallakkisa. Fuuluma isaaniitu mee ati waraabee filimee so. Nama sodaa bar faranjii tan akkatti sodaatan nan beeka. Inni sodaatanii wallatanii bara. Kaamirumaa faranjii irratti akkatti hin qaban. Eenyu?
isin Waraabii fidiin sinjeerati. Si dhiira. Ani amma akkanatti sirratti qabee mallarra na dhungachaa sin garsiisa yoo barbaachisaa ta'e garuu haadhawwan. eegaa sakraata kana midhoo faranjii sakraata agartu. Amma taateen asirra taatu taana caalaa ta miidiyaa irratti taatu caalaa lafatti faranjiin tu kana ol godhaan jirtu rabbi sun sitaa dhoommi kaameraa kana goon fuudhee akka Waan isin akkana waan guddoo gootan tana akkuma takka tuulaaru bar. Wallaahi naati. garuu warri bakka bishaanii nuti waan guddootti hin argine laakiin obboleettii teenya Obboleettii ta'e asirratti waan takka godhuu hin dandeessu yoo dandeesse keessa waan takka goota. Sanuu waan si dhageessu hin jirtu. Maal intaltii fi bultee galtii namni gorsa nam tokkotu waan barbaaddu se'u saatanatti. Honestly speaking. Yoo dandeesse tiraay godhu. yaa bish yaa yaa rabbi gaara mul'ata. Rabbi sitti haa fuudhooti. Ameen. Namni fuudhee mi'aa dhalaatee fi jiruu dhalaa tana waliin dhamdhamee dhalaa tana haga ishii beeke dhalaaf rifata. Dhalattuu dhiyaatteen beektu yeroo hunda tana sakaraan ta'e agartu natti fakkaata. Saniif Magan. Takkaa nama sakaraaleetis miti sakaraan tullee akkasitti barbaadu anis warra sakaraan fedhu. Abaan Oromoo malee fedhuun ishee jechuun jiraaramu. dhalaa tanatti dhiyaadhee beekan dhalaa wajjin jiraadhee beekan dhalaa tana jechuun bari ati beektu bar. Ati amma dhalaan mataa si dhukkubsite ani amma dhalaa wajjin akka keetiitti mataa wajjin an dhukkubu. Ati mataa itti si dhukkuba. Mataa tana dhukkubaa osoo hin ta'in dhalaa jechuun uummattu dhiiraa gadi waa maraanaati. laal dhalaa jechuun ummaa jechuu dhalaa jechuun obboleeta jechuu dhalaa jechuun haboo jechuu dhalaa jechuun miccoo jechuu hoo ati beekte. Dhalaa jechuun ummaa jechuun ummaati. Yoo obboleettii jechuun obboleettii. Ummaan Respect ta'e dhalaa warra bar. kaan kabaji. Warra kaan kabaji. Ummaan ta'e dhalaa bar. Obboleettii teetis dhalaadha. Miccoo teetis No, dhalaadha. dhalaa Haboo teetis hundaa dhalaa haadhaa fi jechuudha. obboleeyyiitiin aan godhin jechuu huyyaaf. Amma ta dabarte namni keessan beeytan waan kanaa miti osoo sadarkaa kana hin geenye efi birratti viidiyoo laxxaftuu fi waan takka keessan namni gorsa yoo jiraateef saa yoo itti dhiyaatte gorsi. Gorsa ammas gorsa dheeraa feeti gorsa haalan fudhattus fudhatuu baattus. Gorsa namaa kana namni hunduu fudhatu hanga irraa fudhatu numa qaba. Gorsa dhageessisi. Jechuun hanga ibsaa bar gorsa kana namni dhibbatti fudhatu hanga takka illee ta'u mee hanguma keessaa fudhatu illee ofu. Boo amma dura maallaqaan ijaaba kaachiftanii isichi guyyaa booda isin hin argine waan No jechuudha. sunilleen dogongora ture. Wallahi wanni sunilleen dogongora ture. Wallaahi rabbi qabda. Gaara mul'ataa sanis asumarra waliin garre malee nuu miti yookaan ibsaan keessa hin jiru. Ibsaan Ibsaan keessa waan hin irraa jiru ni beeku qabu. beekaa. Guruu sanii beekaa ibsaa godhee. Ani warra maallaqa nama islaamessus nama kafarsiisus. Yoo kenneef akkanuma kennu malee Nama gartee akkasitti qaceeligee maallaqa kennee fi maallaqni hogga dhume gaba akka sanitti deebi'uun Santuu kana nama godhaa daranuutti nama hidaasisa warri akkas nama godha. wanni sunillee sirrii miti xiqqoo dogongora ture. garee qoreeshiti. Taate irra kutte isiniti maallaqni dhumnaanuman deebi'ee jettee garuu Nama waan maallaqa takka san tokkana godhee bara amma nan beeka. Steepii maallaqaa tokkana godhee mijoota. maallaqa maasii ugaa steeppiin haalanii No, dhiyoo tana osumaa gabbaateeti qaaliin teessan miilaan lafa deemuun qabu makiinaa naa bitaa jechuu turte. Beeki gowwaan tokko akka keessa buusuu hin dhabamu. No godhan gaa komediidhaan dhibba ta'us 50 qarshii akkas godhanii wanni sun beekeessillee komediif jettee yookaan akka taphatti waan jangartee. Namni warri godhus ammoo gaara mul'ata hogga godhu waan kana faniidhaaf qarshii takkas qarshii kudhanis namni ergu jiraatu danda'a beetee waan kana. Ni jira warra saantima erguu jira dilaa danda'ame beekaa tuma. Oromoon Akkaawuntiin qabdu Oromoon maal maallaqa fiifuun qabdu. Osoo amma nama bira saba bira akkas afaan Amaariffaatiin jee qaata akka arganiif na amana. Maal jennaani bar namni tokko kuma dhibba takka arguu miti. Yoo gaarii mul'ataa qarshii takka arge yoo dirreen takka arge Oromoon tun miliyoona 60 kanaa ol arganii bara. Yaa hedduu ergan dhuumatti. akkasitti ni argama garuu Ana. waan san hogga jettu akka reaalitiitti osoo hin ta'in akka komediitti jette taphaaf waan taphaaf jette isiinis. Jechuun Ani hangaatuun anyway, ani waan feetanii fudhadha. Hangaatus one of my favorite TikToker saayibatiyya waan feetan jaa. gaara mul'ata atis barra woomachitti agarte san malee hanga san malee waan biraan garre Ina garree wallahi ina garree. yaa san hin garre atilleen woo san garte atilleen akkuma keenyatti lakkee wanni kun gaarii miti osoo namni gorsu yookaan abboleesse No, yookaan sunuu gaarii miti baraan akka kiyyaatti yoo taate. Garuu wanneen an godhuutu hin jirre.
mee gaara mulataa kanaaf laal gaara mulataa dubbii achitti uumamte sanii ibsaan bilbila irra bilbilee hangaatu foottuu jeemana sayyaanee ol neqee mana cufoonni cufadhuutii wanti sun asirraa galtu ishiin basabazaa tokko lillaa gallaan shaawara fudhadhuu jeen deem qaama dhiqadhuu jeen bishaan ofitti naqii jeen. Haya. Viidiyoo irraa qabee odoo qaama dhiqatu jirtuu huccuu baafattee achuma keessaa viidiyoo bantu. Daa'imsaan waan fi magaalaa ibseen ittiin adi'uu dandaatiif na ibsee bidattee waan. Viidiyoo sanuu isaa irraa cufe. Laayifaan Viidiyoo isaa cufuun teessu. darbe. Isaan gadi cufeetuma darbe. Isiin ati ibsa akkamiin yaaddeeti eega shawara seenii jetteeni silaa gabbuusuu qabda viidiyoon tun numa banamtee yaaduu qabda. No, huccuu baafadhu hin jenneenan. Namni silkii qabatee wayi shaawara seena. Silkii fudhatee wayi shaawara seena. Hayi bara ammaan tana saanaf saara bakka isa Yoo miccoo wayii geema taphatu jirti jechuun mobaayila lafa kaayituma seeni jeeni bara. Gaara mul'ata. Ibsaan akka jechu jiru jaartiitiyyaa. isin hin galchuu. Isin hin galchuu. Okay, jaartii ta'ee yoo taate reefuun tana ibsa ati maaliif akkas wajjin goota hoggalii haasoo qabde wallaahi laazim jaartii fi namni hudduu asirra laala miidiyaa gubbarratti kan isaan hin gorfattu deeyte. Dinta mana kanaa. Ni arrabsa maarree haadhateetii waliin jettanii ibsa. Qaanfadhu koomantiin akkanaa sirraa kaanyi biraasa. Laa gaara mul'ata wanni ture sanii yaa taatee agarteen alatti. Jaalibsaa wanni si dhaamu. No ani lakki. Bakka afarsoon dhaqasan hin argine wallaahi kana waan akkanaa waraabu nama badaallee nan godina waan akkanaa waraabu tanaa miti. Waan tana akkana irratti xiqqootu babaddu itti ilaaleetiin taramee itti yaadee gaddiisa. Gaarri mul'ata waa'ee viidiyoo qullaa tana waraabu. Waraabu waan tana magani. Tana keessa hin jiru ani viidiyoo qullaa yoon fedhe hedduudha ifumaaf qullaan oofaa maaltu viidiyoo uummata qullaa ol oofama na waraabsise bulayyan maal haasoytan. Eessa fatte oofta? Akkatti oofudhiisi maal oofee eega oofee fuudhiiseeti. Fuulii tana moggaa tarrisee ibsa ati snaapii na erge snaapii fe'i. Ayyaa. Abarsoon itti shira abarsoo bakka jiru beekna ajaa'ibsa. Nu gaafattaa bakka jiru achitti hin barbaaddu. Dawalee siyamu jira abarsoon itti raga. Abarsoon nu keessa jira nu jaawara. Abarsoon seera macarashaa ijoollee suudii seerta macarashaan teessan. Oduu nuti asirratti gosin feemastan jettan mana hidhatti sin darbani. Feemasummaa teessan ta'a biyyatti galtan hin daleelle tan. Sakaraanee osoo beekanii. Oo isinumtuun isa waa hedduun dubbannu. Rabbi sanaaf fixoon jedha baarsammaan tana. Akkamitti isin fixa isaa masirraa isinis gadu. Warra muxiima irra gaxama muxiima 22 kan 25 kan. Maalitti si kaasee isaa muqiima jechuun maali? Muqiima